Wanni yeroo hunda bilbilli keenya gogee yeroo hunda bilbilli keenya yeroo namaan haasofnu achitti goggogee hafuuf sababni isaa inni guddaan bilbila jeequ kana. Har'a garuu akkaataa isin kana abdeet godhattan isin agarsiisa. Namni kamiyyuu aappii keessa deeme tokko tokkoon abdeet gochuun hin danda'amu, hin jabaata, hin beektanu. Garuu namni bilbila fayyadamu kamiyyuu waan kana cufachuu baannaan bilbilli keessa yeroo hunda gogee aaza isin ka'a. Wanna kana beekuun dirqama. Boodumaafuu abdeet godhadheera jechuun hin danda'amu. Garuu wanni kun immoo waan barbaachisaadha. Gizee akkanatti dhuftanii pilaastorii keessa seentanii pilaastorii keessa waggaa kanatti seentanii gaara tuqaa piroofaayilii keessan gaxuxxanii akkanatti isinii fidaa. Eegga akkanatti isinii fide maneej aappis adda divaayisii kana waggaa akkanatti gacuqaastanii kunoo achi waggaa dhuftanii kunoo bakka walakkaa keessan tuxxan barreeffama walakkaa obdeetii kana jedhu kana waggaa takkaaf akkan cuqaastan mee ilaalaa. Cuftii isin agartan kun abdeet hin taane jechuu argala. Bilbilli garuu hin gaggaba, hin dhoowwa. Bilbila rakkoo guddaa wanti irraan ga'u abdeet ta'uu dhabuudha. Wanti haaraan dhufus nun qaqqabu. Kanaafuu dirqama cufachuu qabdani. Kanammoo wanni isin gochuu qabdanu bakka abdeet ool jedhu kana waggaa tokkoof akkana gacuqaastani. Sana booda hin barbaada jechuudha. Amma shabakaan kee xiqqoo dadhabaa dhiifama. Abdeet oolii waggaa isin tuxxanii ni barbaada akkanatti barbaada. Sanaafuu cufti isaayyuu ooppiin jechuu isinii fida. Mee isin agarsiisa waan abdeet ta'e. Aappiin keessan cufti isaa yoo akkas ta'uu qaba, ooppiinii ta'uu qaba. Yoo ooppiin ta'e salaamu alaikum haaromee jira jechuudha. Kanaafuu of eeggannaa guddaa godha. Bilbila keessaan uuma balleessee booda rakkoon bilbila keenya irra gahaa jira. Yeroo kamittuu rakkoo bilbilaa furuu fi rakkoo bilbilaa qabdanuu fi wanna isin mudate hundaa fi barumsa gahaa argachuuf gizee dhuftan akkeessa riyoo shaafeettanii barreessanii wagga dhuftan akkeessa kunoo isii kana sabiskiraaba akkana godhatanii isii ol jedhu kana tuqattanii akkanatti gurra tolchitanii inni gadi iskiyya riyoo shoo bakka fedhanii kana barreeffattanii maqaa kana sarchi godhatanii ufuu hin dandeessani. Gaafilee keessan hedduun akkee jira viidiyoo kana akkeessaa waan hedduu dhimma iimeelii waan barbaadan akkeessaa argattani. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa asirratti yoo dhuftan riyoo shaafii riyoo shoo waan isa olii keessaa dhabdan isa kana keessaa argattani. Namni cufti keessanuu YouTube irratti nu hordofaa. YouTube irratti barumsa dhedheeraa dabarfataa. Asitti immoo gaggabaabduu waan ta'e nan warri Feesbuukaa fi Tiktookiin namni kamiyyuu riyoo shaafii kun barumsa hedduu jala jira. Viidiyoo 140 argattan kana isa gadi isa olii sabiskiraayib godhadhaa. Salaamu alaikum. Gaafii jiru gama koomentii yuutuubiin ergaa.